Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oromo akkam wantana baay'atanii fayyaa kan akkam jirtu jira alhamdulillah rabbil alamin fayyaa kooti nagaa kooti. Eegaa ka yoo guyyaan nama geeche du'a sodaa ta'e haganuma duune rabbi sababii namatti hin godhiini. Wanuma xiqqishuu mana wayii kan nase makiinaan mana wayii kan nase makiinaa safuudhee achi azzeematu jira. Kitiliin cayyootii gara darajaa jalan godha jedheta makiinaa sani achi azzeema. Yoo achi azzeemu mucaan daandiirratti baay'atin mucaan moo akkana millis jedhe ama mucaan laale akkana garagareeta mucaa laale ta'e ofii wannoo jala godhuu kan deema. Maal inni darajaa san jala godhuu kan deema. Ama azzeebi jedheeni mucaa kanaan azzeebi jedheeni yoo mucaa azzeebi jedhee akkana darajaa jala akkanuma garagaru darajaa xarafa darajaa isaa sanatti isumattan bu'ee rabbuun na baase ija koroo ija gubbaar akkamatti muree toona dabarsa. Wanuma xiqqishuu dhabe akkatti dhiigni qallaaruma kana naka ittaayyaa. Namni mana daa'imaa dalage ammaan gochaan daa'imas qabee beeka. Mucaan kun ijoollee barate asmoo ijoolleen jiru. Haati hin jirtu haati saafirte. Ijoollee barate mucaan ijoollee utaalu daandii irratti gadi kaata daandii makiina irratti gadi kaata. Mucaa eeginaan jette mooshii sirritti. Mucaa akkanatti gatteechuun oogilan gatteechuun oogi mucaa. Amma sodaanee salaaluun ijji toora baddee toora. Warri mana ijoollee daraddan rabbiin isinaa baraaru rabbiin isinaa baasu yaa shamarran ta'e kunoo haganuma. Gaaf kan mana kanatti gubadhe harki koo gubate ammas ijji toona baddee tama carrashaa du'a malee maaltu naa firee yaa obbo akkuma ilmoo silatti nurra deema. Maal goona jiruun biyya ormaatuni kunoo haganuma. Biyya keenyatti homaan agarra. Biyya ormaa keessatti waan meeqa nu mul'ata kun. Agaruma warri mana ijoollee daladdan rabbi sinaa bara rabbi sinaa baasa. Kuwaasii taphanna jedha aduu keessa du'aa deemna kootu kuwaasii taphanna jedha. Kophaa ta'e akka ijoollee wajjin taphatu hin qabu. Kalas ana wajjin taphadhu jedha. Kootu kuwaasii na wajjin dhiiti jedha. Yoon xiqqishuma akkana ol seene daanduma irratti gadi fiiga. Daanduma irratti gadi fiiga. Odaatasa makiinaa jala bu'e. Boru lubbuun xiyyaa hin dhabamti moo akka sanumaa jedheetiniin oolachuu rabbi na baasee. Odaaga asirra na dhahu ija tatamee ijaan oluma bira odaaga as na dhahu ija na dhahe iji toobadde mumbaan alhamdulillah garuu waan hundaafu rabbi galannaa gahu waan hundaafu bahee isiniin jedha yaa oromoota akkanuma rabbi sinaa eegu yaa shamarran teenya nu ofeenne hin dandeenyu rabbi nu haa eegu haganuma kun hojiiruun teenya odadu as ta'e sababii odaa namatti godhe akkuma amma dhiiga na buuse kana du'a sodaa ta'e asumaanan du'aa. An jedhe ilma kiyya tokkicha Anaani obboleettii ko hundumtuun darba. Jireenyi qormaataa obsuutu furmaataa jedhama mitiire. Obsii waa hundaafuu gaariidha. Egaa akkam jirtu jaalatamtoota kabajamtoota maatii chaanaalii hinaantuu warri taatan jirra jirtu walitti deebineeti jirra. Viidiyoo gabaabduu barumsa qabdu takkaa fi gorsa guddaa obboleettiin keenya kun nuuf dabarsite jechuudha. Egaa obboleettiin keenya kun waa himachuun ishee dubbachuun ishee rakkoo isheen mana madaamii keessatti argaa jirtu gadi baatee dubbachuun ishee gorsa nuuf qoodaa jirti jechuudha. Akka nuti of eeggannoo godhannu nutti himaa jirti jechuudha. Of eeggannoo akka qabaannu maal akka hojjechuu qabna mana daa'imaa gaafa jirru maal gochuu akka qabnu gadi baatee rakkoo ishiirra gaherraa kan ka'e nuufis gorsa nuuf qoodaa jirti jechuudha. Obboleettii keenya hundumtuu hin darba. Wantummaan hin dabarre tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Warroonni mana daa'imaa hojjettan dhugaa dubbachuuf anis hojjedhee argee beeka jechuudha. Biyya Arabaa keessatti irra caalaa namni kam hunduu irra harki caalu jechuudha. Harki 95 mana daa'immanii kan hojjennudha. Harka muraasa jechuudha. Harka parsantii 5 yoo taate mana daa'imni hin jirre kan galu jechuudha. Fi mana namni guddaan hin jirre kan galu nama muraasa. Isaayyuu namna waaqayyoon eebbise jechuudha. Baga waaqayyo si baasee obboleettii keenya baga rabbii si baasee ijji ayyaana dhabduu jedha Oromooni. Egaa baga si baasee akkasumas immoo mana daa'imaa warri hojjettan of eeggannoo guddaa godhadhaa waan isaan silaa namaa hin dhaga'anii akkuma obboleettiin keenya jette jechuudha. Har'a isheen
nama hojii mana keessattis waan hundaa hojjetee daa'ima isaanii qabaa jirudha. Akkasumas immoo garaatu nama bada jechuudha. Yeroo wanti akkanaa kun namarra gahu dhugumatti garaan nama bada. Isaan otoo daa'imni isaanii sun waa ta'e ishee tanan dhiisan jechuudha. Isheenis immoo ija ishee osoo dhabde hangam itti dhagahama jechuudha. Hundumaayyuu Waaqayyo nama haa eegu jechuudha. Waa hunduma keessattuu immoo gorsa walirraa fudhachuu fi obsi baay'ee barbaachisaadha. Gorsa obboleettii teenyaa tana dhageessanii jirtu jechuudha. Akka gorsaatitti jechuudha isheen jechuudha kan dubbachaa jirtu. Hundumtuu hin darbaa, wanti hin darbin hin jiru. Obsaan aannan goromsaa dhugaa. Obsaatoo bira darbaayi wantumti hundumtuu akkuma obboleettiin keenya jette biyya keessatti waan tokkoon argine gadadoo tokkoon argine yaaduma rakkinuma keenya tokkoof argitanii rakkinuma sasalphaadhaaf biyyaa baanee rakkina gurguddaa gaafa dabarsinu baay'eetti namatti dhagahama jechuudha. Yeroo tokko rakkinoonni gurguddaan kun gaafa nutti dhufan maalifan bahe kan daa'ima qabu daa'ima koo gatee maalifan dhufe kan wantoota garaagaraa barumsas dhiisee dhufe maal gochuun barumsa koo dhiisee dhufe hagamiin jiraadha addunyaan tun gabaabdudha waan jedhamu wayii namatti dhagahamuu danda'a. Egaa immoo jaalannee biyyaa baanee wanta hundumaa jaalanneetti dhufne waan ta'eef barbaanneeti waan ta'eef kana hunduma keessattuu immoo waaqa uumaa keenya kadhachaa hojjechuun baay'ee nu barbaachisa. Isumatu waan hundaan oolchaa balaas harka isaanii keessais waan hundumaayyuu isumatu nu baasa jechuudha. Egaa nama biyya keenyatti galee wanta ofii keenya malu tokko hojjennee jiraannu Rabbi nu haa taasisu. Isinis jabaadhaa obboleewwan mana madaamii keessa jirtan. Waaqayyo isin haa eegu. Mana daa'imaa hojjechuun baay'ee ulfaata. Daa'ima isaanii wajjin rakkachuun baay'eetti ulfaata. Waaqayyo isin haa eegu. Viidiyoon kiyyaattanuma gabaabduu tanaan gorsa gabaabduu tana. Kanaafuu warri mana kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Warri duraan maatii taatan galatooma. Viidiyoo kiyya like share godhaa. Asumarratti viidiyoo koo xumura. Turtiin keessan gaarii isiniif haa ta'u hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti. Egaa rakkoon kamiinuu hin furama. Obsaan dabarsaa obboleewwan keenya isiniin jechuudha.